ويو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وي 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 فيديو وي تو أما نترجمي جنا لفتنا مري وي عبد الشيخية وي عبد الشيخية إنه مسألة بني والله جول المان أورموه دي فمنا وقداتي بني جرا بدي جرت شمران توك توك فيديو سديتنا عارف وأنا مريم edda dhagaytan mee viidiyoo sana warri qabdannaa ergaa hidhee gaafii gaafadhane qoosaadhaaf ani gaafadhe iyyuu soba se'an ture maqaballeessa se'an ture shamarran keenya akkanatti shamarran miskiinota warra dalagatanu maqaballeessuun baay'ee tokko nama gaddisiisa maal yaa jireenyi addii kana wallaahi aakiruu zamaaniin keessa jira yaa rabbi qiyaamaan irratti hin buusi khalaas yaa walad khalaas jettisa nam anqatu inni dhibu ergi waan akkana rabbiin biraayis waa hunda dhabdee sodaa namaas dhabdee maaliif viidiyoo of waraabuun barbaachise gooteemi viidiyoo maaliif of waraabuun barbaachise amma intale sun kilooreksii dhuguu yookiin nihaayyoo ofin ajjeefne amma ija namaatti baatee jiraatti heerumeetan sicha nama godhadhee mana godhadhee ta'a jettee hin yaaddii والله ورب الكعبة نمني انت لسنة هم فوق أسجده سيتي عبدي هيرمو وهي عبدي جريني مو يبدي انك عبدو انت اللي أكلت سنون بري دي بري انت اللي ربي تمك عشا مران كان كينيا ويا ورا سيوف فتحنا في الراج إري أو قامي قال كنيكو يا شمران بيجا عربا شاما دايدين كرفت دا أسي وركم فيديو ناني موغلو تبو يا جماعة سلطاني ربر kana moshee anwaaritti bilbiltee bulguun tokko tokko torbii tokko wajjiniin jiraadhe hin danda'u jetteetiyyuu gaafii gaafatti innaa shee anwaaritti maaltu barbaruusi barbaachisare shee anwaaritti bilbilteetiyyuu dandeessituufi amala kan kee isaan maduu dubba kanaan inni sirra bahee khalaas yaa walad jedhee si ijjisiisu sanatu soosisitti sanaan silaayyuu kan keenya ijoolleen dargaggeessaa ijoolleen kan keenya waan dandeessu akkasitti namatti guuruu hin dandeessu qabamee jira kan biraanaaf wayya jetteeti hin heerumin kalaas erga intinii jechuu barbaadde heerumtee torbii tokko wajjiniin jiraattee hin bayin biqilish min aynati naachuu bannaataachuu shamarran bulguun tokko tokko biyyaa yaate kan biyyatti warra amma shamarran maqaballeessu kun shamarran gaariin seenaa dhugaan siniima shamarran gaggaariin biyyattis maatiif ajajamoo ta'an maatiidhaaf ergamanu biyya ormaa keessattis of gadi qabaniitu hojjetu maatii jijjiiruudhaaf obboleessa ofii barsiisuudhaaf jedhu malee shamarran bulgulee akkana duudubbaan intinii siree qabattee khalaas yaa walad khalaas biyyatti maaliif mana seksii intinii bunnaa beetii banatte hin hojjetu fataa jette jiraatta biyya ormaa keessatti dhuftee shamarran maqaan balleessin heerumtee torbii tokko wajjin jiraadhee nama gochuu hin danda'u hin jedhin baalagee مالي يا ربي مال كيف جرى برا مالي كيف جرى برا مالي كيف جرى جماعة عجائبا جري نبيشي عجائبا جولين ديرا خانا بودا فودا دابا أجاجا سني دابر سيرغشي فودا المود أجا سني جلان توري أما بودا فودا دابا مالي في يو وري أسكي سجرتانو miskiinota warra ajaja keessan guuttee jiraattu argattanii jettan fuudha garuu fuutanii torbii tokko wajjin jiraattanii torbii tokko si wajjin jiraattee isa kan jara kaanii qammastee dhufte waan ta'eef muudii irratti qabatti hin danda'u akka baangalii kana duudubbaan irra bahee khalaas yaa wal isin jechisiisuu hin danda'u itti maqaa si balleessuurra cal jedhe jiraadha jarris jireenya jiraatu akiraan silaayyuu irraanfatamee jira qiyaamaan irratti harca'uuf jira waan ta'eedhaaf miskiinicha mana hojii taa'u tokko viidiyoo har'a naa ergame keessa intala Suudi Arabiyaa keessatti ilmoo qabdii abbaan manaasii baadiyyaa hojjetan intalli asii dudduuba kanatti gurama viidiyoo si gabba'e nama beekutu ragaa wajjiniin naa hime kun du'a hin wayyu otuu abbaa manaa qabdu otuu ilmoo achii qabdu akkasitti baangaalii paakti sanummoo nama gaarii wahii yookiin an kan dhibu
Rabbiif rasuuliyaatti namni baangaalee akka hoolaa xirooftuu sana Paakistaanii qaama namaallee hin qabne rirma fakkaattu sana jala ciisee gaafa viidiyoo waraabamu maali yoo birrii miti birrii miiliyoonii namatti hafe. Shamarran keenya maaloo maqaan nyaatina. Ani isiniif jecha dhiirota baay'eedhaan wal dhabeen jira. Shamarran biyya Arabaa shaamaadhaa ofii baqxee namaaf jiraatti. Dhugaadhaa har'as shamarran biyya Arabaa shaamaadhaa akka warra kaanitti walitti qabeessin hin arrabsu. Garuu baddoonni harka 100 keessaa 80 ga'anii jiru. Kan Suudii Arabiyaa kun immoo baay'ee nama dhibaayu. Yookiin salgiidhaan fuutanii abbaa manaa keessanii hin beeskiftanu otuu kan isin heerumtanii jalaa baatan qofa dhageenya. Dhoksaadhaan wal fuutu dhoksaadhaan wal hiiku. Kaayiroo kana keessatti amma yoo namni wal fuudhe addunyaa dhagaa warreniif abbaan manaa beekamaadha. Yoo walii kanis wal hiiku. Dhoksaan wal fuutanii torbii tokko wajjiniin jijjiiraattanii deemtanii baangaalii jalatti viidiyoo waraabdanii shamarran maqaan balleessinaa yaa bulgulee. Rabbi sina balleessu malee qiyaamaan irratti buuftanis. Amma intalli sun yookiin mabraatii qabii jennaanii ajajatti dabarsina intala viidiyoon sii bahe. Amma of argiti. Anannas taa'ee ilaalaa jiru baay'een qaanfadheef dhugaa. Maatiin olaata yoo biyyatti viidiyoo kana argan. Harmeensi of ajjeesti dhugaan isin jedha of ajjeesuu waajiba. Of ajjeefti. Arganii jechuudha la. Haadhisi mormarraa buusanii. Gaafuma siin dhiirri Oromoodha jaalalan beeku itti fiilmii kana booda musalsala ilaaluu dhaabuu qabdu isin balagochi. Warri amma kana ta'aa jirtu warra musalsala jala fiilmii Hindii fiilmii Paakistaantanii warra Turkii kana ilaalee dhiirri Oromootis akkasitti nu jaallachuu qaba jedhee halkanii guyyaa manaama keessa jedhutu warra Paakistaanii baangaalii kana waan jarri akkuma fiilmii irratti jaalala namaa kennan isaanii jala fiffiganii dhaqanii viidiyoon saaxilamaa jiru. Bultii godhattee taa'uun daddasan kana yaadessu warra akkanatti biyya ormaa kana keessatti gugguufiitti siree qabatanii khalaas yaa waladii baran kun yoo amma carraa ta'e biyya galan biyya ormaatti nama famu umuriin nama hin dulloomaa biyya namaatti nafamuun galam. Dhiirri siin biyya keenyaa qixxaa raafuu nyaatte yoom akkasitti si kurrifachiisuu dandeesse. Salphina deemuuf ta'a biyya keenya keessa. Carraan isiin qabdu siin akkana biyya ormaa keessatti khalaas yaa wala jettee duudubbaan itti guuramu kun gaafa galtee sharmuxaa biyya balleessitu bunnaa beetiitti dhayxee namni akka barbaadetti taraate darbee albaasu ta'uuf deemti malee dhiironni biyya keenyaa caatii qaamaa oolaa sangaa qotaa oolaa qixxaa nyaate nyaata tokko guyyaatti 2 yoo argate nyaata akkasitti duudubbaan itti guuruun itti ulfaata dhugaan isin jedha rabbiin isin qajeelchu warri maqaa shamarranii balleessaa jirtan nagaan tura.